Lettiin koo sarratanya na godhattee umrii koo ilaa waggaa 30 jette dhageeffadha. Wallahi seenaa kanarraa namni nama tuffattan namni qabeenya nama madaaltan waan irraa barattaniin jedhee yaada. Qaama qalbiidhaan dhageeffadha. Waan irraa barattan wallahi waa hedduu irraa barattanii dhageeffadha sirriitti. Maal jettee obboleettiin keenya kuni abbaan koo anaa diqqoodha narraa amrii ta'ee jette. Achi haati koo harka qalleettiidha jette. Obboleettiin koo kun heerumtee jirti jette. Mana barumsaa seenee jira jette gizeessanii abbaan ijoollee mana barumsaatti osoo taphannu dhooftee ija koo akkatti oo laalanii waan laaltu fakkaatti garuu ta keessaa gurraattiin tun jalaa baddee jette. Ijaa arguu jette akkattiidha. Booda immoo maal ta'e jette obboleettiin koo kun fuutee ija kiyya kana kan nama daa'e kana ijoolleen na dhoofte kan fuutee biratti nagalte jette. Mana barumsaa illee achumaan sababa jesanii keessaa bahee mana obboleettii kiyyaatti galee jette. Obboleettiin kiyya kun bakka ijoolleen isiitis na tumu akkuma sarratanyaatti ijoolleen isii waan tokkoon hojjetan jette. Anumatu hojjeta jette. Yoo feetee na tumte jette yoo feetee na dararsitte waanuma feetee na gooti jette. Haraqee gaafa xiqqoo umriin kiyya ol jabaatee jedhee haraqee na buusisiisuu eegalte jette. Haraqee kanas buusa jette. Guyyaas hojjedha halkanis hojjedha jette. Takkaa boqonnaan arganneetti mana isii keessatti. Takkaa boqonnaan arganne jette. Achi ijoollee isii kun hundi isaaniitu yaa'anii baratu jette. Ani sarratanyaa isiiti ilma dalagaa jette. Haati kee kun illee haga gaafa saniiti deebitee na laalle jette. Booda immoo yoo haadha kiyyatti himadhu haati kiyya miidhama kiyya kana narraan saddadhe jette. Narraan saddadhe yaani irraa fudhanne jechuu haati obboleettii keetii bira dalagii nan jette malee waan takka miidhamte naan hin jettu jette. Achuma akkasumatti bira jiraachuun ture jette. Osoo akkasuma jiraadhu ilmi isii kun anis guddadhee ilmi isii kun qeerroodha jette. Dargaggeessa isii mana hin jirtu dhufee kabaja kiyya narraa fudhate jette. Gaafa kanas haadha kiyya dubbatte taanaa isitu giddiidhaan kana na dalasiise jedha jette. Naan jedhe jette. Mucaan kun isa ajjeesa naan jedhe jette. Kalas lubbuu kiyyaafii sodaadhe inuman cal'ise jette. Inuman cal'ise jette ijoolleen isii yoo barbaadde na tumanii yoo barbaadan na dhiisan jette. Adaadaadha garuu beeka. Akkasumattiin mana kana keessattiin dabarse jette. Gaafa ani umriin kiyyaa waggaa 30 gahu obboleessi kiyyaa Jarman irraa dhufe jette. Jarman irraa dhufe Kanaadaa irraa dhufe jette. Kanaadaa irraa dhufe akkee dhufe anuma bira dhufe jette. Manuma isii dhufe jette. Gaafa inni mana isii dhufu ani nama osoo hin taane maraattuu fakkaadha jette. Maraattuu. Achuma waan biraa takka maatii kiyya hin dubbifne gadi galee maatii kiyya hin dubbifne anuma fuudhee gara Finfinneetti ol deebi'ee jette. Anuma fuudhee gara Finfinneetti ol deebi'ee ati mee maali wannummaan ati barbaaddu maaliidha sii godhaanaan jedhette. Achuma ani biyyuma namaa na ofii biyyuma arabaa tanan deema biyyuma arabaa na deemsisii jedhan jette. Achi biyya arabaa kana fuudhee na deemsisee biyya arabaa waggaa 2 taa'e jette. Waggaa 2 taa'ee gaafaan waggaa 2 fixe kottu galii naan jedhe jette. Kottu galii bakka Kanaadaa anatu si fixe si fidaa kottu galii naan jedhe jette. Achi ka'ee galee bakka hin amanne jette. Innummaan eeganaan jedhe waan ta'eef ka'ee galee jette. Achi galee an jennaani akkuma galeeni yoosuu naa fixe jette. Naa fixe jette forosisii hundumaayyuu waan silaa achi barbaachisu hunduma isaa naa fixe. Faranjicha umriidhaan achi deeme wayitti na heerumsiisee jette. Achi dhaqee jette. Akkuma ta'e nuyyuu an biyya san keessaa bahee Itoophiyaa keessaa bahee biyya san dhaqee jette. Gaafaan isa bira dhaqu umriin kiyya waggaa 33 jettee jirti jette. Gaafa kana namticha kanatti heerumee jette faranjicha kanatti. Umriidhaanis achi deemu jireenya raahaa jiraadha jette. Isa kana wajjin jireenya gammachuu jiraadha jette. Gaafa kaanii Kanaadaa deemee gaafa achirraa haadha ijoollee lamaa gaafa ta'etti jette. Ijoollee lama argadhee gaafa haadha ijoollee lamaa ta'etti Finfinnee irratti mana ajab jedhee bakka lamatti ijaaree gaafa biyya san deemee gaafa waggaa 5 jechuudha. Mana ajab jedhee Finfinnee irratti ijaaree haa isimmaan obboleettiin maan tiyya sun akkasiin na dararuu turte sun haa isimmaan jireenya kiyya kana argitu jedhee mana kana eebbisiise jette. Maatii kiyya hunda waamee fira kiyya hunda waamee mana kana eebbisiise jette. Achi gaafa mana eebbisiisee ka'ee maal ta'e jette. Gaafa mana kana eebbisiisee ka'ee
obboleettiin intalti jechuun intalti isiin adaadatti ooltuu fi gaafa haati isii akkasitti isii dararaa turte suni maal jetteette adaada mana kan keessa taa'u karaa mana nu ajjeese mana kee keessa haateettu jette haatillee na gaafatte jette. Duydi yoo san itti isin na tumtan suni duydi sun naa hin fayyine gaafa duddi sun naa fayyee keessa galtee keessa teettaa. Amma garuu duddi sun naaf hin fayyine. Miidhamni caboonni kiyyaa kan gaafa isin na cabsaa turtanii sun naaf hin fayyine gaafa miidhamni kun naa fayyee itti galtanii keessa teettanii jedhanii jette. Waan kanarratti maal baranna dhugaa dubbachuu fi waan kanarraa maal baranna yaani namni tokko nama tuffachuu dhiisuudha. Wallahi ilma namaa kana naagid jiraa jettee hin tuffateen guyyaa tokko akkaataa itti rabbiin isaas gad jiru san si ol godhuun waan hin beeyneef ilma namaa har'aa isaa laaltee boruu isaan tuffateen boruu isaa san ati hin beeytu rabbitu beeka waan ta'eef ilma namaa har'a laaltee irratti mallatteesse boruu isaa san rabbiin bareechuun mala waan ta'eef ani akka kiyyatti ilmi namaa waaqa jedhee osoo wal miidhuu baate dasna jedhaa obboleessa ta'uu walaa namuma alagaatu ta'uu wal miidhuu irraa haa of eeggannuu isiniin jedhaa akkasii jajjabaadhaa warri gama yuutuubii kiyyaatiin na bira jirtanillee sabiskiraaybii fi laayikii sheerii naa godhaa isiniin jedhaa inshaallah. Assalaamu alaikum. Ayyooti deemtee hojii dalagaa qabu. Birrii maaliif barbaadde islaam coonoo biyya galte birrii ishee kaffaltu maalidha? Si biyya galuuf barbaadde qabu caan. Ilaha illallah. Birrii maaliiti kan siin kennu jetteeni siin jedhama. Birrii ji'a si birdaboosa si. Kanoomi kan hojjattu moo kan ganaa afoo gizee biyya galtu qaada keessan. Karuma gizee biyya galtu yaani isi biyya galuuf barbaadde bara biyya galu jetteeni. Deem komantii dhasaafadhu hundee. Mallatta azuriiti marti. Birriin ishiin barbaaddu birrii maaliiti? Birrii ji'a tokko Itoophiyaa teessee deebituudha moo damuusa ishii qabatte addaan immoo biyya galuu barbaadde akka biyya galuu barbaadde maaltu maa jirta bara? Guddiidha hoo? Birrii hojjatten jettuu rebe birrii hojjatten jettuu bara ishiin kanaa softu bara biyya galuu barbaaddu birruma ganaa hojjettu itti ani loqoon ishii kennaan galee akka jenna oromii fanan dhagaa. Lubbuu koo'ee ani Dubaayii jira hojii baay'eedha garuu birrii basaddee ta'a waan hundayyuu ofii kootti kontiraata keessa fixa akkaataatti biiroo siin galchee yaa barakkisaan kun maal isinitti fakkaata akkaataa dura biiroon keessan yookiin immoo namni irraa itti siin galtassu siin galcheedha. Isin galee gaafa namni tokko yookiin alaanis karaa kaansileeshinii qabuunillee gala yookaan karaa maktabaatirillee gala yookaan immoo gaafa biyyarraan namarraanillee siin fiddoo ta'e mindaan kee kana jettee si finna kanuma siin jette sana kontiraata keessa dhongaa lamaa fixattan isuma kasinii kaffalamu. Yoo maadaami isini naate hojii keessan jaalatte amala keessan jaalatte isini dabalanii gad giddeetaa seera isaan dabarsiisuu jiru. Biiroo dheessa ta'e karamtee sirriitti awwal marraan 800 kan afaan beeku 100 kan nyaata danda'u 200. Isini galee jiraate kanaan ala warri biiroo warri araboonni waan isini godhan jiru. Garuu immoo waggaa lamaan keessa fixanii gaafa kontiraata biraa isaan dastamaa mindaan dabalachuun mirga keessan. Isin dabaloo jettan kaansileeshinii keessan gaafachuun mirga keessan lamin aangoon isaan sirraa qaba dhuggaa lamaadha. Giddeeta isinis ofirraa qabda dhuggaa lamaadha. Isa xumurattanii jirtu isa xumurannaa barbaadallee biroo ofisii daawwalattanii isaa isinii kennuu baatan irraa fudhachuu dandeessu kaansileeshinii keessanii paaspoortii keessan barbaadan biirootti na deemsaa jechuu ni dandeessu. Barbaadummoo tikkeettii ishii irraa muramee biyya nagalchee jechuu ni dandeessu. Kun fedha keessan garuu laazim giddeetaa kontiraata keessan dhuggaa lama mallatteessitan sana immoo fixuu qabdu mana san keessatti. Yoo rakkinni jabaa asirraan ga'e. Rakkinni jabaan yoo jiru maalidha? Reebuun yoo jiraate, wanni nyaatan dhugan yoo jiraate, mindaan yoo isiniin kaffalame, akkasuma immoo deebi'aatoo maali maqaan isaa? Dhibamtee mana yaalaa yoo isin geechine ta'e, kun amma kontiraata keetiyyuu addaan hin kudhisiisa. Karaa kamiin karaa leebii ofiisiiti. Maal laazim marti kontiraata faranteeyyuu kan dhoggaa lamaayyuu fixuu sirraa eegamu. Kan kana siin fuudhu eenyudha? Leebii ofiisiidha malee humnaanii miti kan fudhattu. Akkama dhugoo jira galata waaqaa amma ijoolleen kaansileeshinii qabda seenaa ijoolleen kaansileeshinii qabda Dubaay keessa kan jirtan dubartoonni dhiiraan gizee hunda miskiinonni dhiirota tol seenaa ijoolleen dubartoota taatan warri Dubaay keessa jirtan warri kaansileeshinii qabdan qulqullina isaa ta'u nyaatan garuu kaansileeshinii keessa kan guyyaa 15 qolloodoo ta'e moor gaariidha dhiira fin qabu hojii dhiira fin qabu dubartii malee lammata ijoollee baay'ee mukaalifaa keessa seenaa jirtu mukaalifa ofirraa qabdu
isaa kana kan beeku isinii miti. Cubbuudhaa isinitti murtaa'u kaansileeshinii ta'ee isin harka jiraatee guyyaa kaansileeshinii dhuma kaansileeshinii keessanii san laalan jiru. Qaraama sirratti dhufaa jira. Qaraamaan maali? Qaraamaan meeqaa daree tokko kun yoo daran barbaadu. እና ዲፈማ ብለውድሬ ተቆ ከናፊዩ ደማን ባኤ ዲገስና ባጅር ኩኖ አብጮ ተከራለ በጃራት ልፍ ደማንሽ ቦርወት ሙክ በጃፈንታ ኢፍታኖት ሞ ድበተው ጉያ እንደ ማጅር የወደፍቴ ፍራው ጀቺስቴ ሀርሞ ፍራ ወንዶን ጉድንጀቹ ከንኩመ ሰዲፍ ዲበተር በራት ለልፍ ተከኩን አማ ኢጆሌ ለምኩመ ሰዲፍ ዲበተር ወተር በራት ለልፍ ተቆፊፍ ከፈለተ ተከሙ አራቦተት ማል ወደ ሲት ፈከከን አባ ኤባጋ ገፍ ሚጮት ሙአደባ ሚቲ ማለ ሚጮት አክላቅ ንሺ ካይሳ ማለ ተስገቢን ቀብዱ ማለ ማል ወደ ቤት አራቦት ኩመ ተቆፍ ዲበሰዲን ገፍ ዲጎጂያች ሚጮሰ ሙካሊፋ እሺ ደማኒ ነው ኢንሹራንስ ኩመ ሰዲፍ ዲበተር በራት ለልፍ አራቦት ማል ወደ ቤቱ ደማና ከላ ሙሲ ከፈላ ጀደን ኩመ ሰዲፍ ዲበተር ባ ሚዳከ ገሩ ኩመ ተቆፍ ዲበለመስ ይሆና አይደል ነቀባ ነገር ኢሳ ጀቴ ማል ጀቴ ወዶ አርጊታኒ ሚኢን ጣና ካን ማጉዱ ጅራ አረም ነከነ ማጉዱ ጅራ አድራረቢ ወዶ አነ ሰዓት ሰነ ታይዲ ኩመ ተቆ ጎዳ ደሞ ዘቆ አይ እንዱ ከቀራማት እና ከፈላቱ ሲራ ይገለ ነገር ሲራ ይጋዊ ነው ጎዳ ለትና ነው ወንዶ ጀ ተኞ ጆሌ መጅኑን አልብቻ እንደበዱ ጆሌ ካንስሌሽን ከነገር ወጥ ቀምነኝ ጀሩ ማለት ወንዱ እንደንደኝ ማቸም ሰራን ከፈሉ ካሮማ ሰው ከብለቲ ሮማ ሰራ ኦፊ ከሰልፍ ከፈለቱ ወንቶታ አከካ ኢላ ነብረ ፍተኒ ካንስሌሽን ከሰለ ዮ ካ ኦጂ ሲንገልቹ ባንዴ ካንስሌሽን ከሰን ቀራማ ጀለሰን ኢሳ ስንብቻ ብትሩንዳ ትጋፈታ ገሩ ኢሳ ቀራማ ደማኒ ወክን ኢንሹራንስ ሙካሊፋ አርባ በድራብራ ሴንተኒ አርባ ሚለመተ ነው ሲንገልቹ ነው ማ ኢዳን ቀቡ ኑሌ ኢዳን ቀቡ ለምን ምን ድዋት ተከስራ ነው ጀት ነው ማልጎና ነው ወንድ ጎኑ እንጂ ስኒ ገለ ይጅራምቲ እና ከሲዳ ወሪ አማ የሚደረደር ዱባርቲ ደማሌ ይረንጋቸዋል ወራ ካንስሌሽን ቀብደን ወራ ወጂ ደነበር ባደን ወጂ ደፍሮሚ ካንስሌሽን ቀበጀ አበረ ይፈዳ ጋፊ ትኩም በርባዶ አርከሌ ገነም ጋፊ ዋሬ ቦደ ጋፊ ቶኮ ጂሪ ነው ጀታሉ ዱ አርቂታኒ ሮኒያ ከም ነጋዝርታይ አካም ሲቡት የነገር አዩ ወጥ ዋሲ ጋፈቹን በርባዶ ወጥ ቆሽት ጋፊ ዳንስ ጋፊ በርባዶ ሲንጀ ዋይማ ፓስፖርት ዱሙ ማለ ማንተ ፓስፖርት ከ ፓስፖርቲን ኮ ዱመቹ ገይንጅራ ፓስፖርቲን ኮ ዱመቹ ገይንጅራ ሳደሱን በርባዳ እሺ ጂያ ሜቀረቶ ገሌ አሳደሱን እንደንዳ ጂያ ቶኮ ገዲሞ ጂያ አገድ ጃገደቹ ፓስፖርት ሰገል ቀባማ ፓስፖርቲን ቶኮ ጂያ አገድ ካነ ፋይዳን ቀውጥ ኤክስፓየር ዴቲ አማ ጂያ ሰገል ቀባ ከናፉ ጂያ ሰዲ ፍራፍታ ተባ ጂያ ሰዲ ፍራፍታቹ ባቱ ኤምባሲ ሲነሳደሱ ኦኬ ጂያ ገድጀቹ ጂያ አራ ቀደ ፓስፖርት ያንሲሱ ደንዴስ ኦኬ አዶኮ እሺ አዶኮ እሺ ወሬ ወጂ በርባዳ ሳውዲ ራ ዱባይ ፊዳይ ወራ ማዳም ስኒ ሙርት ቲኬት ከረ ዱባይ ስኒ ሙርት ይናላ አክል ምጡ ሸተኒ ሴና ስኒ እንጀዶ ቪዛ ለከሰን ሴንተ ነምበር ባዳ ዘና ፈታ የተኒቶ ያዶ ተኩ ማለት ዱፍተኒዮ ቀራማት የቸሰና ቢሮን ታ አንገላታ አሜጅራ ቢየነማራ ለፊደኔ ስትነገተን የለ ቀጥት ቪዛ ትንፍቱ ቪዛ 40 በከቲ ቀጥት ከረ ደለጋ ከቲ akkasota isifida akkasota ina ni sinifidu warota tiktok ra kara barbadare kotta sifina midrashu jedam bira daka nyaatama dakato kanin biramo kara tabalo ra dufe birri agana nyaate asitti kuno mali na goddo warra jedam bira daka ani yandandi do jeddu Ethiopia ra fide biyo tabra Dubai kana kessa galche arba basini arget nan dufa bakko hoji singalchu arget nan male biya namat sifide akkasi mana qabatane keechaniif akkasini hoji male lamu yara koftu don ta'e ኢትዮጵያ ረለው ፍጣ 40 በከቤት ፍታ ቢዮተ ገረገራት እንዳለው ድፍቱ ቪዛ ማዳም ከዲሰን ቀበርቴ ፍታ ካናዳ ወር ካንስሌሽን ቀብደኖ ግን ሆጂን በርባዳ ወር ጀተን ቆፋ ሲንጋልቻ ኤኝ ደከንጋልቻ ነው ታን
Gaaffii dhawannoo naa galuu itti bedhiiraaf dubartii ta'uyyuu addaan baafadhu naan lalitti. Wayye. Agaada. Jira galata. Araani dubartii. Ishi akkami. Jira galata rabbii. Maal si gargaaraa dhoko? Gargaarsaan yoo guyyaa xiqqoonnaa fi kansiriishinii fudhadhee ba'ee quturii kennan nabe bidiroofaayilii jala siinii seena jedhee kansiriishinii hunaa kennan ba'eetoo garan biraa galuu barbaade. Biroo dhaquun barbaadne akkas sirraa galuu barbaade. Yoo fudhatta kansiriishinii? Amma ji'a tokkoon booda naa jedhamtichi hanqaniin kee dhumatu. Ji'a tokko Ramadaana keessa kansiriishinii sii kennee bahe siin jedhaare? Maalaan bika ji'a tokkoon booda ganaa dhumatu waraqaan keenan jedhan mana kana. Ergixanyaa nesh kan guyyaa meedikaalii fudha guyyaa IDC hojjetame beekan. Hambiroo ji'a lama jira miti ree sanatti fakkaatan na hojjisiisan. Hambiroo ji'a lama kan waggaa lama fixanii jiini lama hambiroo jira miti sanatti fakkaata. Maali dhaboo kan biiroo jiini lama? Kontiraata waggaa lama ofinne jiini lama moo labichaan hojjisiisamu jira miti. Maaltu jira isa seera maali ta'e ibsitti isa eenyurraa tamaarte? Naan injaa garuu akkan amma gisee mana namaa galuu ji'a lama nama hojjisa ji'a sadaffaadha booda akkas qaama nama hojjisa ilaalin beeku garuu akkasumatti fakkaatee ta'e naasaa akka jechuun qaniin ka'u dhumate guyyaan as gariidhaan. Guyyaa meedikaalii kennite beektaa? Dhumate xarri kana amma dhumate ka xarriin kun amma faranjootaan garuu warri isaaniin beeku soban faranjootaan beeku keenya nan qottoraan. Kaayidii keenya harka jira. Jira harka jira. Qabdaa footoo isaa? Naam nutti hin kennine ijaaruun nun agarsiifne ayidii. Fidi kajiya tokko raafuu nan laalamee jedhitu footoo kaafadhu laali. Egaa guyyaa xarrii kecha meedikaalii fudhattee atoota namni qaramaa keessa jirta. Ashi bakka irraa fuudheessus bilbila keen qabu kaasuma akkamitti si fergee toolaan. Fooloo si deebisee jedhu dhaqii keessa barreessuun beektaa? Laa. Barreessuun maqaan kee? Maqaan kee? Immee. Immee. Deeman keessan isii barreessa. Akkamitti asii barreessa kan bilbila keenyatti himee beektaa qaaliidha. Ashi. WhatsApp ላይ ግብና ስትገኝ እስቲ ስልክ ስልኳን አሁን መጽሐፍ ማንበብ ስለማችል ወደ ላይ ገራነኛ እንትን ነው ገኒ 05 WhatsApp ላይ ግቢ እኔ በWhatsApp ሞጣል እዛስ አስበይ ጠብቅሻለሁ ችግር የለም 5903 50 እኮ 30 እሺ ኮመንት ረት በሬሰኝ ረሽ ምን አዲስ አማል በሬሽቴ 0559 አከሰዳ 59 50 38 ይላል 03 ኢሜል አመጣው أنا مثلا يرفع واتسابي كيونا بس إيش أمسك خاصة تسلكي كيف أنا بقى كله سلوك سيجرا شيء أنا رومي ده إيمشي أنا رومي ده mee warri ammaa achi dhuftanii kan dhuftanii jirtu kan hin beektanii jirtu yooma meedikaalaallee isinitti kennuu waan ayidiillee isinitti kennuu baatan araboonni tokko guyyaa meedikaalii fudhatan tsaatsaafadhaa silkii keessan irratti tokko jedha guyyaa meedikaalii araboonni isin jechan lammaffaan immoo yoo tarii ta'u kontiraata gaafa meedikaala kennanii yoommoo tarii ta'u yoo dhibamtanii yookiin iddoo tokko deemuudhaaf ayidii keessa isinitti kennan ala xuun footoo isaa afos duuba suuraa isaa kaafadhaa.
afos duuba isaa bidin xirratti baale kaamera footoo kaafadha silii keessan eeyyee maadaamoon isinitti kennuu baachuu danda'u ayidii isinitti ilaalu ani kan garuu footoo kaafachuu hin dandeessu oomoo ta'uu baate guyyaa tokko nan dhibama jettanii oduma dhibamin iyyuu shifirfinne jettanii deemtanii akka beekii yoo singeecha isa malee dakkamamtanii guyyaa malee kan guyyaa keessa daqiiquma argattaniif duubaaf afoo dhakkaasaa kan sanii jedhu sanii booda ispaayirii deetii keessa achirraa argattu kan guyyaan irraa dhumatu qulqullinaan wajjin jira roomee ayidii yoo qabaatte ayidii jedhaa kaansileeshinii ani erga guyyaa jalqabaati maal ta'e samira maalidha samira maal warri tokko argatta sanii galchuudhan kontiraata koo fixuu ka'eera kaansileeshiniin koo dirqama kaansileeshinii malee maalidhaan baata gaafa meedikaalii kennan irraa kaaseti lakkaawwamaa gaafa aydiin kennamurraa kaaseti lakkaawwamaa meedikaalii immoo ati gaafa aydiin kennamurraa takka jedhee lakkaawwamu malee meedikaalii har'a fudhatte wuxxeetiin kee yookaan wuxxeetii gaarii ta'uu baatu dhibee sirratti argamuu danda'u kan sirratti argamuu baachuu danda'a maalidhaan wuxxeetii meedikaaliitiin kan guyyaa sanarra ayidii irree gattase yaaduman an olitti dhiyaata isiniin jechuu kiyyaa kan olitti dhiyaata iifin meedikaalii kennitanii ayidiin keessa noo dafee isinii baasan torban tokko gidduutti dhumata wanna ta'edha isinii galee jiraan torban tokko keessatti dhumata wanna ta'edha wanni isin gochuu qabdan hoo jiraate dirqama naa kennuu kontiraata kan ofitti arabuun isii kennuu baachuu danda'u dirqama namni isaan kennisiisu jiru hin beeku kan ati fudhachuu dandeessu yookiin karaa leebira ofiisiitiin yookiin immoo fedha isaaniitiin maadaamoonni gaarii sii kennu yookiin immoo biirootti si deebsu yookiin immoo dittiin barbaadee karaa Itoophiyaa si geessu wanni muraniitu tikeetti muranii kontiraata keetillee fiddu kanaafuu adaba horadhaa adaba sirriitti adaba afaan keessan lubbuu kan dhiiraa qabdan qabu kan dhiiraa kan dubartii malee kan dhiiraa qabu kan dubartii malee ala sa'aatiin qabu sa'a 11 falakkaatti nan baa'ii isaan hojjedha sa'a 11 falakkaatti zeen ijoollee kaansileeshinii qabdan namni 167 jiru taaptaa koppii linkii sheer godhaa taaptaa koppii linkii sheer godhaa amma akka duraanitti biti silkiin kiyama gadhiifamaa jira akka duraanitti bitamma fooloo sa'aatuu deemaa jira addisiin immoo fooloo godhaa warra addisii seentan fooloo godhaa mee daqiiqa meeqa magallii fi seene daqiiqa 22 namni 20 fooloo gootanii jirtu ta'alla kun shangaadhaan argitanii kaleechi mun eeggadda bara sa'aatii tokko meeqa ta'e nama 47 bichaa fooloo godhe kaleecha garuu sa'a daqiiqa meeqa ture nama 128 fooloo godhe kanaafuu warra addisii seentan fooloo godhaadha kun immoo taaptaaf kun immoo koppii linkii sheer godhaa jalaani ani immoo jala ji'a lammaffaan deemaa jira meedikaala nageessee fi lubbuu guyyuu bashii meedikaala si geettite aayidiin hojjetame irraadha warri aayidii qabdan aayidii ka'ee dhaqee fiduu laata kiyya tokko kifiliidha aayidii dhaqee kee kilaasii kiyyaa fiduu laata aayidii kiyya aayidii kan herreegamu guyyaa aayidiin kenname sinirraa guyyaa aayidiin akka bakka aayidiin kee jaa'iza ta'ee godhudha san guyyaa sinirratti xaafama nagartiin jedhee maal siqe naa geessin jedheeni AFD maal barreessitu ijoollee yaada keessan guutuu barreeffadhaa qaba. Mee ijoollee kaansileeshinii qabdu roomii kaansileeshinii qabna jedha. Akkasuma immoo ijoolleen nyaata dandeessan kan walii lamaa fi 7 hojiin harkaan jira. Warri kanaanis galuu barbaaddan nyaata garuu hojiin kan nyaata sirriitti beekuu qabdu dandeessu beekuu barbaachisa. Addis kan jettu maalidha kan dabala matsaaftu kaansileeshinii qabda. Hojii barbaadda. Gaaffii fixadheera maal fixatta wuddee bitaan na zoore har'a akkuma doo kan nan qabne jedhee kana ganama boroo ka'eetta singarramu timirti beetti mucaa tokko tamaarii nan qabeessa timirti beetti deddeebi'ee ciise beektu habjuu kana maal qiyaatii ta'ee sodaachisa ta'ee biyu akka itti na cinqa akkanatti riba binin jedhee abjuma san akkasumatti karaatti tuna jedhee mana riba dhiisee ta'e kan singarra riba dhiisee nan ka'e abjuu wannoo xiqqii tokko argitaa kan afaan dandeessu bichaa fide Itoophiyaarraa kan afaan dandeessu yookiin kan nyaata dandeessu addisii fide Itoophiyaarraa addisii fide wayye kun nagaan maazariin koo maqaa kiyyaa mana naa bituu dandeessin bituu garuu rakkisaadha gaafa ati galtee dhina qaayyaraa jette akkammaa astaa'anii siifan bita itti kana miti hin dandeessi keessa na dubbise ishee yoo dandeesse hoggaa meeqa akka hojjetti bismi tokko naa barreessi yaadate ishee COC laazim qabaachuu qabdi COC qabaattee afaan dandeenya siifa fidara kooliin jiru wayyee sube akkami nagaadhaami gara galata waaqa akkami yaa gara darabbii
Ani hawiyyaa koo irraa fuudhee guyyaa tokko na dhukkubee mana hakimii deemuudhaaf footoo isaarraa kaafadheen dhufeera. Asnaan ani hogguu gaafadhu qaalittiin jiini 12 waggaa fittee kaatii jiini 2 fiidachuu jiraafuu gubbaa irratti jechuudha. Waggaa 2 hogguu fidattee ji'a 2 qabdaa hogguu san malee deemuu hin dandeettu naan jetti. Naan kan qabamee ta'e isaa dhafa wannu jedhe. Maal jettee haadha kotti fufee amma? Ka'een hawiyyaa koo guyyaa sanarraa kaafadhee harkaa garuu footoo isaanii qaba. Duuba isaa osoo hin taane keessa isaan qaba. Fakkeenyaaf duubaa fi keessa illee kaasaa jettanii miti footoo isaa gijee kaaftani. Bakka expired jedhu san mul'isnaan gahaadha bakka maal nu godha bakka guyyaan irraa dhumsan qabaanna. Bakka akkanatti mul'uu isaa san kaafadhee garuu ni qaba. Qaalittiin dammoo waggaa 2 fidadhee jennaan ji'a 2 qabdaa. Guddee gaafis gaafa dhunaa deebise meeqa jedha hawiyyaa keessa irratti guyyaan nu hoomi jedha dhumate moo ganaa dhumate yoom dhumata jedha. Ani hawiyyaa irratti ilaallee iyyuu maaliif hin beeku waan ta'eef. Antu footoo kaafattere. Ani guyyaa san bakka hin jiraanne ture isiin harkaa fuutee naan irraa footoo kaafadheen. Maaliif kaafatte maaliif footoo bicha maaliif kaafattere egaa irraa guyyaa laaluuf hin kaafanne. Ijoolletti mul'isaa ani akka fitadhus fitadheen jira jedheenitti irraa kaafadheen. Ijoollee